Shama jenne daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo hunda keessanuu baga nagaa nutaan gara wardi YouTube kana har'a wardi YouTube barnoota ajaa'ibaa harkasiin qabachuu barnoota yeroo ammaa ta'an duula amma banamaa jiru karaa Teotoraatiin. Kanaaf Teotora yeroo banannee banachuun akkamii yeroo banannu eenyu fa'aa walqunnamuu dandeenya haala akkamiin Teotora irratti agartee waan amma deemaa jiru kan nutis qooda irraa furannaa warra nyaatan baay'ee jira haalli isin dhibee rakkachaa jirta waan hedduu waan argeef dhufee ani isiniif ibsuu dhufee jechuudha. Teotora haala ittiin Oromoo qunnamtanii duula amma deemaa jiru kan agartee isinis qooda dabartan haala akkamiin akka fudhachuu dandeessan. Kanaan isin beeksisuu dhufeetiin afaan bu'aadhaa Teotora keessanii ni seentan jechuudha. Teotora qabaachuu baattan pilaastoora kasaa gabbufattan hanga fuudhan jiruuf kun maaluma pilaastoora jechuudha dhaquun dirqama miti akkana seentan jechuudha pilaastoor Teotora keessan. Sigalee Teotora yeroo dhufe akkana sirfaa kaaratti okkaanti sinjaa okeef gootaanii maqaa keettana sinjaa maqaa keegaa kan feettana kattaatiisi adeeroo akkasii. Kana booda next wota jechuudha as waan email bakka tan amma email waan qabne misala email ta'e taati nama haaree jechuudha hin barbaachisu next wota ana booda lakkoofsatti guurtaa jechuudha sigalee lakkoofsa biyya jirtanii jechuudha nama biyyoon jirtanii itti guutan ga'a anis biyyumaan jiru ati biyyuun jirtu Bahrain Dubai Emiraat United States Kingdom kun lu yaani bakkuma jirtanii itti guutan jechuudha lakkoofsa biyya sanii sigalee mala lakkoofsa kanaan dukura kana ofaa hin ta'anii sun kiyyoo mataan kootiiti jechuudha agarteemi. Kan booda raayit ichisiin ta'uu eeggata raayit kun siite as dhufte jechuudha. As keessa dhufte gaafa meeqaati amata agartee amata 15 ol godhattan jechuudha. Amata 15 ol godhattanii asii gayyaafatan jechuudha gama jala hani agartanii mi bara 2000 fi bara 2008 godha guyyaa 8 next goota jechuudha. Ammas next goota ammas dhufna saabina goota okay goone jechuudha. Amma koodii eegganna koodii nu dhuftu koodii eegganna koodii nu dhuftee jirti kana booda next gootan jechuudha. Sigalee akkana jechuudha. Asitti ammoo lakkoofsuma gartee duraan itti nahitan san itti naqataa jechuudha. Lakkoofsuma kan gartee koodii reessi ergan san lakkoofsuma san itti naqataa jechuudha. Bibii kiyyaa gartee lakkoofsuma san itti naqataa jechuudha. Absi duwwaa sana booda lakkoofsa naqattee jirta ilaala asitti inni akkasitti akkasii baata jechuudha raayit cisiita akkasitti okkee gootaa jechuudha. Okkee amma soora barbaaddu dura hayyata jechuudha bakka tana tokkotti agartee soora barbaaddu jechuudha. Sooraan gaama diimtuu irra hayyata beektee habiibii sooraa diimtuu irra hayyattee jechuudha. Sooraa diimtuu irra hayyachuun dirqama yeroo amma kana diimtuu fittee achi dhufte jechuudha bakka olii tana agartee appileekti gootee halluu hayyamsi gaafate jechuudha hayyattaan ammas itti deebite jechuudha. Katakanaa amma irratti hidhamtee jirti as dhufteetiin next goota jechuudha. Nigalee asitti next goota as waan ofeetu irra godhatte jechuudha waan ofeetu Oromoo goona marka nyaabanii ati waan barbaachisaa ta'e Oromoo goota jechuudha biyya koo. Waan ofeetu gootu dhiiga caaluu ni baafna feetes dhiiga caaluu ni baafanna waan ofeetu godhatte jechuudha. Next goota jechuudha boodaan feetu guusii godhate gooti. Nigalee akka nama baname jechuudha istaan kontiket waan jiru kan goota halluu hayyamsi gaafatan malee hayyamni hayyama seefataa harma biyya dammachee golgolu jira akkana amma isaan amma Teotorii banamee jira jechuudha. Teotorii si banamee jiru isaan amma Oromoo bira dheeyinaadha bakka Oromoon jirtu eegatee bakka Oromoon jirtu amma labiitii ara ofaa jira waan ta'eef Chaayinaa fa'aa Oromoo bira isaan dheeyinaadha. Oromoo bira bakka dheeyitaniin asiin gartee next goota jechuudha bakka tana. Asal dhufte jechuudha fakkeenyaaf bakka tana gartee waan guutuu jiru Oromoo goota jechuudha. Oromoo prostes afiif siiba Oromoo prostes Oromoo people waan ufeete jechuudha Oromoo prostes jechuudha. Asitti immoo amma kana toltuu tufaa goota jechuudha. Toltuu amma waan shooshan bidaa isiitu achitti beektaa Teotora hanna duu isii hodhu toltuu tufaa duu beelleedha katee ona ittuma laallaa. Najaat Hamzafaa jira jechuudha. Najaat Hamzafaa jira. Agartee ijoollee sabboontoota kan itti guurratte jechuudha sana booda achi booda dhufteen next goota jechuudha isaan kan harka jechuudha. Amma Oromoo tachi baana deeffadhu wayi Oromoo laal kun amma toltuu tufaa laal toltuu tufaa follow Najaat Hamzaa follow Oromoo people agartee Oromoo prostes follow agartee Oromoo prostes amma suura warra amma suura diimaa qabu kana faanii eeggatala ijoollee jara kana jala deemte
Donald Trump le ofete kamini follow ngoro andi di sulla lalla agarte takala uma na ala nire tabu badesi juar kenya Iskandar Nagga aanaan ku ummu sinu gurma gutama fira kababa beno akkanatti jechu jira kanatti follow godhatte jechuudha sana booda maal goota next goota jechuudha seelta bibiqi sana booda okay goota jechuudha sana booda allo goota jechuudha chidimmeeti sirta kana booda banami jechuudha ati utora eto fayyadamu oromo barbaadatte jechuudha uno waan godhaajen kun olaal wanni godhaajen asi goota laal gonma firi Jawar Muhammad firi Baqqalaa Garbaa firi uno ajalu ndesa stop killing oromia fair oromia oro protest kuno kana jechu dulli banam akka duwal tarafale na karkan jechu kanuma dawtani kabajamu jalatamo yoro bira video bira ngol to chanu amma kanan tanaga subscribe na gura like na guna jebe sa kanuma jechu ra kana fu galato ma yoro bul to chana amma ciao isini jenni